Masugii hudduu naa dhaabi jedhi sharmuuta na seete kan hudduu dhaabu namaan jijjiirra. Namaan hin jeenaa sirriin. Akka nama qooshaa daakuu ta'a. Qooshaa akkamitti yaa jaala fayyadamee tokko akkanatti lafa. Akkasitti harkaan lafa qabatanii jilba kanaanin lafa tuqanii jechaa daakan qooshaa si galee.
Maasogii hudduu naa dhaabi jee sharmuuta na seeti kan inni hudduu dhaabu namaan jiina. Namaan hin jeyna sirrii miti. Akka nama qooshaa daakuu ta'a. Qooshaa akkamitti yaa jaala kiyyamee takka kanatti hima. Akkasitti harkaan lafa qabatanii jilba kanaanin lafa tuqanii jechaa daakan qooshaa si galee. Akkas laal waa hedduu jira gurmi. Waa hedduu jira kitaaba iljiismi akkanumatti bar biyya tana TV bananii seksii ijoollee barsiisan si galee. Akkaataa itti jireenya sii jiraattu akkaataa itti bultii sii uwwifattu takkaas dilaa dhugaa ka'eeti wallaahi jetti wallee ni beektiinsa Allah. Warra gubate nama meeqarraa hin haasa'u jira bar gidaara laaltee ciniintee gidaara wallaahi wallaahi. Keenya kun uggii kaafate jarjaraan ala kanaa moomina jecha ajaa qunxaa baafachaa si gale qunxaa kofoon isaa afaan ulaattee isi qunxaa walakkaa tana ta'a duruu isirra bu'ee si gale. So akkasii miti. Intala yaadaan bakka biraa jirtu tana hin deebifne qaybittu. Isii mana wajji ijaaran sanna haadamoo jettee yaadda'u jirtu inni faniin godhe jeegu. Siboo nama hedduu keessaa dubbachuu jirta akkam. Galatuma ulfaadhaa kaabuttaa keessan warri jalqabarraan gammaatti waliin turre. Waliin qaban itti gammadaadhaa kaabuttaa hin badin yeroo takka takka walagarre. Ni deemtaa? Yaa sa'aatii lamarraa kaasnee as turre waan ta'eef jidduutti gabaabsan yoo ajandaa kana bishaan jala obaafne boruus uwwisiituma nuu fidi nuti rakkota kan qabu kaabuttaa waliin jirre hedduu si dinqisiifannaa sonni hedduu mi'aa heddumas jaalannaa. Namu wallahi isa namu jaalladha. Ani hedduus kabaja hedduus jaalladha. Thank you. Akkasii kitaabul jismii wal arginaa galatoomi jaalladha. Walitti deebina bakka jabaan hundi keessan ni gabbula.